بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا الدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كبجمتوتا دعوتوتا كينا بكم جرتن هندتي نجني ربي سنرت هاجرات وسنين جتة قيا هراكنا سجنتا الشباب المسلم درجات مسلمة إلى التجربة يا دقابا كان إسني دبرس تاء وردوفين كيسر نفانا هاتو إسنين جد إن شاء الله تعالى. أبلينك يا كم بيكمو ربنا كنا سبحانه وتعالى خلقنا ربي نؤمي ربا مرة نأرجمسيس الله سبحانه وتعالى يرو نؤمو أمان كنا دائم مرة يرون قدتا of jijjiiraa sadarkaa amma irra jirrurra geennee jirra. Akka hawaasaatti hawaasa keessaa bakki guddaan kabaja qabuu fi Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa itti gaafatamummaa guddaa irraa eegu dargaggoota. Ilaalchi namoonni dargaggummaa kanarraa qaban immoo bakkaa bakkatti yeroo irraa yerootti kan wal dhabuudha. Akka islaamummaatti dargaggummaan umrii Rabbiin ilma namaatiif kenne keessaa umrii qaalii, umrii misoomaa, umrii oomishtummaa, umrii immoo Allah subhanahu wa ta'ala waan guddaaf itti nama barbaaduudha. Akkuma beekamu umrii daa'imummaatitti ilmi namaa waa hedduu hin danda'u. Hirkattummaadhaan namatu olii gadi oofaa namarratti hirkatee jiru gaggeeffata. Laakiin yeroo dargaggummaa seennutti qaamni keenya jajjabaataa, yaadaanis bilchaataa, kallattii hundaan of dandahaa dhufna. Yeroo of dandahaa dhufnu kana keessatti itti gaafatamummaan Rabbiin nurra kaahu akkasumatti jabaataatiin hin deema jechaadha. Kana keessatti dargaggoota yeroo hedduu akka ummataatitti, akka hawaasaatitti xiyyeeffannaan dargaggootaaf kennamu baay'ee miti. Haa ta'uutii osoo xiyyeeffannaan dargaggootaaf kan kennamu taate sadarkaan guddaa irraa akka gahamuu fi jijjiiramni bareenni akka namaa dhufuu danda'ullee waan nama shakkisiisuu miti jechuudha. Kanaaf yoo Rabbi fedhe xiyyeeffannaan kiyya guddaan dargaggoota ilaalcha nuti dargaggummaaf qabnuu fi akkamitti dargaggummaa kana fayyadamaatiin hin jirra waan jedhu irratti kan xiyyeeffatu ta'a jechaan. Allahu subhanahu wa ta'ala Rabbiin wayita dargaggummaa kana nuu kennee jiruu tana kenna nu jiraachisu kaayyoo guddaa tokkoof. Kaayyoo Rabbiin subhanahu wa ta'ala nu jiraachisuuf inni guddaan akka nuti dargaggummaa kana fayyadamnee kaayyoo Rabbiin ittiin nu uumeetiin hin jedheefsan bakkaan geennee gahee kennas baanee jijjiirama guddaa tokko finnee seenaa galmeessinee deemnu nurraa barbaada Rabbiin kenna subhanahu wa ta'ala. Akkuma Rasuulli Rabbi sallallahu alayhi wa sallam jedhan سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل نما ترب ربي نساني قادس إسا قويا قادس ربي ملئ جر جدا إسان كيسا شاب نشأ في عبادة الله عز وجل درجة قوت عبادة ربي كيسا تقدد نما درجة كيسا جولي هم نيسا وانقبوا كرا ربي كيسا تباسيت ننجد الله سبحانه وتعالى guyyaa qiyaamaa sadarkaa guddaadhaan isa kabaja jedhaniitiin hin jiran jechuudha. Kun maal? Dargaggeessa gahee isaa bahe, dargaggeessa yeroo isaatti fayyadame, dargaggeessa umrii isaa kanatti fayyadameetu sadarkaa akkanaa kana qaba jecha nu himanii jiran jecha Rasuul sallallahu alayhi wa sallam. Asirra dhaabannee ilaalchi nu dargaggeessaaf qabnu, dargaggummaa akkaataan nuti itti ilaallu, dargaggeessi ammaa umrii isaa kana, dargaggummaa isaa kana akkamitti jiraataa ittiin jira? Akkamitti fayyadamaa ittiin jira? Bakki nuti kennu nuuf ammootu bakka akkami? Kun gaafilee deebi'uu qabu keessaa isa tokko jechuudha. Rasuulli Rabbi sallallahu alayhi wa sallam yeroo ergamaniitiin jedhanitti dargaggootaaf bakka guddaa kennan. Dargaggootatti yaaddayan, dargaggoota kunuunsan, ofitti qaban, bifa kanaan sadarkaa guddaa fi jijjiirama fiduu dandayan jecha. Haaliyyan ammantan ammoo nuti xiyyeeffannaan nu dargaggeessaaf kenninu yoo laaffate ta'e jijjiiramni nuti finnuu fi adeemsa kenna keessattis akkasumatti laafin duubetti hafiinsi kufaatiin akkasuma maqaballeessi dhufuun waan hin oolle jechuudha. Kanaaf
ربين كأنه سبحانه وتعالى قرآن كيست وانت درجوتا فكينا قرئتين نوهموف إني درا إبراهيم عليه السلام إبراهيم هذا الشاب إبراهيم درجة كم درجة عمري إسا كانت فيدمه وف جيرو دندي يادان إلالشان هجيدان جهي إساتين وف جير وفيف كف وف جيره كينافين نما براتي فيس أمتا فيس فكنا تو كان دندي إبراهيم عليه السلام ربين كنا سبحانه وتعالى قرآن كيست إبراهيم فكنا قد نوتا مالجل الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة إبراهيم إنه متى إساتتي حواس جل الله سبحانه وتعالى مالجتشا هجي إني هجتت إفاجة إني إفاجة في أديمس إني ديماتين إن تريتو أديمس نمني تقو ديمو سوهن تئن هجي قد هجت شرا جه قد به الراككي الله سبحانه وتعالى حواس جلتني نسدبتي يجو إبراهيم قدنا إساك يسد وانت النيادات إن قدته قدنا ربي كأننا يادات قدته تكم ربي كأننا يادات إن قدته دتشي كان كيسد كان جبرمو قبو كان عبادة حق أقولته كان علمنا ما صداتشو قبو كجيلو قبو ربي قف أكتاي وفي أمانه حواسس برسيسات ننتر أبا إسا حواس إسا قوت الرجل أبي تقوم ما ربي تتوامات ننتر إبراهيم عليه السلام يكين إسا دبلته في جج قاف توكو أمبني إسا قام ربي ملي جرو قبرة يرو كانت إبراهيم أمتك أنا وجن تأيه كايون إساتي في يان إسا أكمت حواسك يكنا تقوم ما ربي تواما حواسك يكنا أكمت عبادة ربي تواما يا دجلتو إسا جنك وانت إف أمتك أنا وجن كاي ديم والجيتي وهي كباني سجنتا إسان كبا وجن هريرة ديمه إدو وهيدت يرو سجنتا كجفتني تنين إسان ديمن إني سقيم أن أكفسات هذا أنا أمسي وجن ديمون دنده جرين أتمت الإنساني براد ديمن ماذا يفعل هذا الشاب درجة جيسكم مال دلقا يرو كانت ومن يكون يقبرالي تأتي ننجر إبودا رفيت وان إسان قبرن وان إسان كجيلاني صداتا براد رفي سيداون إسان ربي جداني تنين قبرن كان برقه ويتبرقه سدين إساني أكنت تلالي كان قام إساتين إتناتي جلات جلات إجري قدتش إيسي فاسي إتن موري كان إتن تجابسي كان قدتش كان قبت فنسي براليت إبراهيم أمني كنين ديبي يرو ديبيان ربي إساني كان قبرن ككدتنيتين إيادة إساني تهمن تجاباتو تأرغن بودا من فعل هذا بآلهتنا إنه نمني قبرا ما كنت وانا كنادا لغي وانا كنا راوتيتي ننجد جاني والققافة قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم نما إبراهيم جد أمتك درك كيس إبراهيم جد أمتك ستواها سيا جانيت ولي دد برسن بود مر إبراهيم كنا أقبمو درجة جيسا كنا فدا أبا جداني تنين سبر بادا بودا كم بيك مت إبراهيم كنا فداني يا إبراهيم أنت فعلت هذا بآلهتنا ستجبرم توتك إنت وانا كنا دلقي وانا كنا راوته يا إبراهيم إبراهيم مال دي بساف أمتكنا بفكمين حاسا وجيرو جرا بل فعله كبيرهم هذا لكي أنامتي قد تشكنا تراوت غافتا قد تشك غافتا يدي أمتني نماتي كيسا قال
maal jechuu keeti kana dhageenna maal nutti deebisa maal nun jedha akkamitti kana nu gaafatta gaafii akkana akkamitti nu gaafata karaa ittiin da'waa godhu karaa ittiin ummata kana sammuu isaanii jijjiiru qabxii argateetti jira Ibraahim maarree ka isin jalaan dhageen ka isin jalaan dubban ka isin hin miine ka isin hin fayyanne maal jettanii gabbartan maal jettanii gabbaramaa kenna jettaniin deebiin jara tanaa maal ta'a humna aqliidhaan yaadaan injifatamanii jira waan ta'eef humnatti deeman qabaa Ibraahim kan qabaa adaba haa adabnu jedhanii bifa saniin Ibraahimii kan fuudhanii adabbii keessa geessan laakiin Allah subhaanahu wa ta'ala rabbiin nama isaaf ta'a waan ta'eef Ibraahim wayta itti uf kennee inni karaa rabbii keessatti deemu Allah subhaanahu wa ta'ala rabbiin gocha isaa irratti raawwatamu bakka isaaf bu'ee isa gargaaree isa maddii dhaabata akkuma beeynu ummanni kun ibidda walitti qabee qabsiisee ibidda guddaa qabsiisan kana keessatti isa dabruudhaaf deeman gaafa isa itti darban fallahu azza wa jalla rabbi isa gargaareet ibidda kanaan قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يا إبراهيم كناف إبد النجاهات يجد ربنا كنا سبحانه وتعالى قبنا نجاهات يجد إبد قبناه لكن الله سبحانه وتعالى إبدان قبنا تيجد كأكم كنجاها كإسهمين قرس كيسهمين كأكنا ناتي جري الله سبحانه وتعالى إبراهيم كنا كيسا باس كناف إبراهيم أمة جرين الله سبحانه وتعالى هجين النراوت هجي دين إسلامات درجة جمّة إسا جكيس وان تأف الله سبحانه وتعالى أكنت بك إسا بوس يجتشون كيف نبني جيلنا نتي نلوتكين درجة جوتكين أكملت مال الرت قدفنا مال الرتي أومشنا مال الرتي بكابوس التجرة هرأتنا دتشين نما أك إبراهيم بربادو التجرتي يشور أو بليانكية هكذا درجة جمان عمري اتقافة مما قدا أبو تو الرا برن إن شاء الله تعالى قبتنا في سجنتوتا برو بكنا مراسبو دا ولتني ديبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته